Tokko Saidii tokko immoo Mubaarikin jira. Mubee miti. Mubaarikin jira. Ijoolleen nabii Tooma fakkeenyaaf sirratti sheer gochuun danda'a. Maqaan ji'a lamatti jiramanii beektanii namni siidaa irra taa'u hin jiru. Atillee akkuma waliin beeknutti. Inni Mubaarikin jechuudha. Ani viidiyoo wayii gallakkisee jennaani yoo na jaalatan tokko himataan sadaffaan dhufeera. Muniira Abubakar. Anamma isaan kennu jiraami. Bakkatti nu deebisi. Mucaatileetti bideera Muniir dubbadhu himata keetti bali. Akkatti furmaata argattu mubbee. Amma gabaa boona laggeeffadhu ka. Abbaanu as jira. Obsi. Mee waa tokko jambaa fannaa Muniirillee ni dhufe. Kanas jira mee. Narraa kaasii viidiyoo kadee isaati miila akkana otomaatik. Miila otomaatikii amma boona laggeeffadhu ka. Obboleessa kiyya narraa kaasii siin jee. Sababa itti akkamitti biraa ergamaa jira. Narraa kaasii siin jee diddee yeroo 100 nutti himate ni dhageessa nu jala teessee. Amma dubbii gabaabaa viidiyoo isaa hunda kaasii yoo ati shirin qabanne dubbii gabaabaa. La Muniir. Amma dhaga'i. Keetti galin. Birrii miiliyoona sana wallahi akkam akka wajjin taa'u. Birrii miiliyoona 3. Gaafii nama gaafattaniif deebiin barbaadanii sisi. Hin barbaanne. Gaafii nama gaafattanii mi deebii barbaadaa kan warra tasgabbaa mubee ila mubee kiyamee mubaarak moo nama yoo kumattan barbaan kumattan ila jara keenya ila kan amma nuti dubbannu mucaa kana waan tokko jenneeni amma mubee miidhamaa irraa fuunee jirra ammallee obboleessa keenya kan maqaa isaatti immoo gaafate kanallee waa gaafataa jirra akka uumaatti illee sirna gadaatitti illee meeti mutu bira obboleessa si dubbataa jirra illooliin ati nama narrabsin kan amma na deddeeresse osoo waaqa nama narrabsiturra tasgabboite dhugaataan ta'e dubbatte dhugaataan ta'e akkasii argatta nama xiqqaan hin jiru nama 500 hin jiru jechuu danda'an erga namni tokko namii dheera dhageeffadhu obboleessa ololaanii miti dhugaa kan argattu erga namni kun gabbayee isatu namii dheega akkaawuntii maqaa kiyyaan daldalaa jira siin jedhe miiliyoona 3 miti miiliyoona 10 siin himachuu danda'ani maal taatan ati ammoo lolaan osoo hin taane jara keenya maarree akkana yoo jetteeti dhugaan ayibaatee dhugaan tanteessii argamte lakki mucaan kun badii hin qabu irraa dhaabbadhaa jechuu dandeenya. Mundi keenya ani ijoollee baaleeti fakkeenyaati bakka biraa ta'uu dandeetta mucaan kun ijoollee jimmaa nuti oromoo takkatti hin dubbanna quba qabaadhu kanaafuu dhageeffadhu obboleessa kiyya walumaa galatti obboleessi keenya kun maqaa kan kee akka duraan maqaa akkas hin taane kun namni hundatu dubbataa jira hatta koomantii jalatti illee barreessaa jiran akka mucaan keessaan dhufee rakkoo naafoon dhaabbatini ana rakkootu kanaan naga'e hawaasan na gargaaraa jira gufuunatti hin ta'ini. Maaliif gufuunatti taata viidiyoo natti waraabin maqaa kiyyaan hin daldaalin jedhee si kadhate si akka maqaa kanaan daldaaltu akka viidiyoo isaa waraabdu maaltu si taasisu inni si kadhatu. Deebii gaasii deebisaa jechuudha. Awwal marraa jechuudha gaafa viidiyoo isaa akkanumatti jechuudha beektaa inni viidiyoo galakseen bira dhufee naani gaafa duraa beeki nashiidaa osoo hin taane sirbaan galakkisaa ture eegasi dammotu gaafa luksaa kana rabba akkana godhe booda ammotu nashiidaa irratti dheena bira dhufe bitaa eegasi isa san poosti godhee ofuma jalatti poosti godheetiin osoo jechuun sirbarraa gara bira sirba dhiisteetiin kanumaatti fufte bareedaadhaan jedhanii eegasi nama koomentii barreessee jennaani maqaan kiyya dura mubee miti. Walumaa galatti erga inni suuraa kiyyaan hin fayyadamini maqaa kiyyaan illee hin fayyadamin suuraa kiyyaan illee hin fayyadin naman siin hayyamu jedhee erga namni tokko siif dhiyeessi ati akka suuraa isaa fayyadamtu viidiyoo isaa waraabame kan namni biraatu waraabe katu waraabde haa ta'u maal fayyadamu maaliif si barbaachisa soo inni hin fayyadamin siin jedhee si gaafatu. Okay, dawalee fin ture beektaa jechuudha. Sagalee qabee finaan deebisnee hin dawalee fin taala jechuudha. Daraktii sigalee azira waan ta'in illee. Dawalee fi jennaani osoo dura hin dawalee dura mucatti ho'i lakkoofsa sana gaafatti. Akkaawuntii jala jira moo lakkoofsi sigalee. Lakkoofsa sana gaafattee naani amma lakkoofsa fuudheetiin mana duwwaa 580 dhumni 69 san jechuudha kenneeti. Nama barbaada fiduu hin dandeessu. Dhagaa ka'anii jechuudha akkasiiti miti mubaaraka siidaa dubbachuu jira yaa'ake. Kennee fi jennaani obboleessa mubaarakii wajjin haasa'an jirta wajjin haasa'aa harta waan si gaafa deebisi. Dhagaye eegasi jechuudha mucattiin ijoollee isaati ijoollee ganda keenyaati ollaa keenya jechuudha azira yaadi wajjin jechuudha isinlee azirtee illee asin jira sigalee eegasi ammootu ishiin birrii ergitee fi jennaani akkaawuntii fuudhee mubee kanarratti erge mucaa dhukkubsataa kanarratti jechuudha qarshii meeqaa qarshii 2,200 anaa miti akkaawuntii ergeef lakkoofsaan ergeef sigalee miti akkaawuntii mubaarikiin beeku kan abdii geetaachuu irratti ergite kin ona bira jiraan warra bolqaaba. Amma bar Mubarak musamma dhugaadha yoo deemte wallahi ana osoo naa jeebtee sitti dubbadhu beektaa sin kabajaa nama Oromoo
waa'ee Oromoo hin beeku situ Oromoo waa'ee Oromummaa nu barsiise. Gidamootu waan namni hin qabne yoo ol fuuteetiin namarra geessu wallaahi jecha xiqqoo takka si guba si galee. Ani mubaarikii mucaa dhukkubsate kanatti dawwalee maaliif akkana goote mucattiin teena takka riyaadii wajjin jirra lakkoofsa keen arganne akkaawuntii keen beektu naan jetteen naan lakkoofsa kan kee liiv irratti gizee ati dubbattu argee iskiriishuut godhee mucattii sanii kenne qarshii 2,700 si ergamee jira jedhee naani ayyee galatoomi naan jedheeti eeshimaa viidiyoo narratti waraabdee ammoo waan badaa godhee amma fakkeenyaaf qoona baay'ee achumatti dhageeffadhu boleessa achumatti gaafa dhuftee si gaafatu kana no Ina seenaan hojjetanii sirreeffama. Mucaan erga viidiyoo irratti hin hojjetin jedhee booda mubeen ofii isaatii mubeen dhukkufataan sibiila qabne. Viidiyoo akka hojjetee akkaawuntii irratti. Kanuma dhagee illee qabne inni waan meeffate gadi qabuudhaaf qabadhu kanas. Kamiin. Okay la waa'ee mubaararii si na wajjin haasa'e obboleessoo natti gaafataa jira. Maarree akkaawuntii isaa iskiriinshoot godheetti ergete mucayyoon tun gaafa dhuftee si gaafattu akka hirriyyummaa yookaan nama si beekutti dhuftee si gaafatte moo adda qabrii qabda gartee hundi keenya asirraa deemna mucaan kun gartee adda gartee osoo nasbeenillee jiraachuu baate akka rabbitu hambise malee akka balaan sun irra gad dhaqqabe nama hafuudhaa miti hundi keenya wanta akkanatti nu eeggata adda qabrii qabna obboleessa kiyya mee dhugumatti amma mubee kana seetee dhuftee si gaafatti moo mucayyoon tun teessanii dhuftee akkaawuntii si gaafatti. Aywa, narage bona baare sirata narage fadu. Mucattiin akkaawuntii nan gaafanne si galami habibi kiya. Lakkoofsa mubaarakiin na gaafatte. Akkaawuntii jira si jedhemi lakkoofsi kiya miti. Achi jala miseejii keessaan haa inaan jettee naan mubaarikii naan jettee naan laa mubaarikii miti mubaarikii yoo dubbisuu barbaadde mubaarikii miti saayibasaatii lakkoofsa si kennuu danda'an jedheen naa kenname lakkoofsa innaan nan kenneef nama jalaa hin dubbatu deebii namaan deebisuu innaan mumkin sababa dhukkubuuf sababa waan tokko tokko ta'uuf naamni jedheeni eegas isin lakkoofsa bichaan kenneefi lakkoofsa kennee malee akkaawuntiin kenneef sinii galaa miti lakkoofsa kenneefi dawwalteefi dawwaluu baatte warra qaban irraa beeku. Obboleessoo elaa boonee malee waan tokko sitti maan akkaawuntii piroofaayilii isaatiyyuu piroofaayilii mubeedhaa wal fakkaata amma jijjiire. Viidiyoon guutuu kan mubeeti. Amman jijjiire kaaya amman jijjiire. Kunaanaa jira bakka. Amman jijjiire mubaarak. Amman jijjiire baraan akkas jecha ani yoomna akkas diree suuraa mubaarakii dirraa hin qaba. Ani mubeerra kaatee anu mubeesse ooluu deebiseeraafi amma. Ani anu dhugaa mubaarak musammaa ani amma mucaa kana hin beeku dhugaa rabbi yoo dubbanne ila kunoo isa kanaan hordofaatiin ture. Wallaahi mataa dhugusaarta mubaarak. ture yani. Yeroo takka carraan mucaa kanani anu mucaa kana hordofara obboleessa kiyya mee amma waan akka dubbanna ay deebina mee muniiroo kiyya ila muniir ni dubbatta ani waan tokko dubbadde akka nam tokkotti bu'a obboleesso inni maqaa mucaatiin baafatte kuni namni kun qaama miidhamaadha atillee wanti kun borusirra qaqqabuu danda'a kuni dubbii ifaadhifattummatti jira osoo inni viidiyoo kiyya waraabin rabbi jedhiinatti gufuun ta'in osoo jedhu osoo dhageessu mucaa kana maqaa jijjiiruu dhabdee suuraa isaa guyyarratti fayyadamuun kan kee waan biraa yaade dhibbaanne rabbi dhugaa nu haa dubbisiisu yookaan yoo fooloo guddifachuullee yaadde yoo kara biraatiinis waa argachuu barbaadde rabbi dhugaa nu haa dubbachiisu hadda qabrii qaba hadda addunyaarra irraa boru du'uu dandeenyaati mucaan kun anuu jara keenya miidhamaadha miila hin qabu qaama miidhamaadhaan hawaasni haa gargaaru rabbi jedhii maqaa kiyyaan hin daldaalin Oromoodha Oromummaa keessaa gartee lama biyya takka keessa wajjin jirruti waan kana narraa dhiisi jedhee kana osoo quba qabdu osoo inni sitti dhiiftee gartee mormuun kan kee guyyaa ammaatitti biraan dabarsitee ilma akkasii jettee haadha namaa sababa mucaa kanaatiin arrabsuu irratti badii guddaa qabda. Lammaffaa ammoo gartee yoo foon ofillee taate wallahi dhageeffadhu boleessa kiyya yoo foon ofillee taate ila dhageeffadhu agarra gaatti argadhu suuraa isaa gadi buusu maallaqa maqaa mubaarak dhagaye wallahi lakin jechuudha akka suuraa kiyya olii gadi oofee jennaan malee inaman fidi mubee yaaki na dhagaye mubaarak musamma wallahi lazim ani siin kabajaa ganama tokko ani si ajatu miira keessa nama galchin na dhagaye sitti nima tartiiba ganaadha yaaki haala ati nama gootuun jechuudha amma bardhiyoo wayii keessa jechuudha mucattiirraa birrii nyaata jettee kan waa'ee mucattii hin beenne mucaaluma fuuteetumaan qarshii ganaa jetteen egas namni sigaraa dubbachuu dinna egas calliste ol fuutee waanuma namni hin qabne namarraan kayyaa kiyati billaalee atillee qabrii seenuuf deemta ani jechuudha mubaarikii mucaaluu kun irraa murame kana warabba na dhagaye guyyaa addaa kanan oljini mucaa kana reera takka fudhadhe abbii jedhii viidiyoo koo kaasi viidiyoo buufattee gadhiiftee kan kellaa lamaadha kiyya laalamaan jiru miilan qabu biyya tokko jirra gabaanatti cufaarta dhiise inumaayyuu akkaawuntii kennuu eegale mucaan kun akkaawuntii kennite mon kennine akkaawuntii
Eewa kanitti mukee naan jetteemi. Namni maqaa keetti Dhaqi kanitti mukee naan jetteemi. kennataa jira jedhanii ijoolleen itti himan mubee dhugaa moo soba rabbi si fayyisa. Wallahi keeni warabbul qaba nama saffidi kaa jallisiitu namarran kaanii. Ooyaa naamiti kan sirra kaa'e. Ayye kana seshi mubee Kennaa jira jedhamu ayye mubee na haasamee moo. Mubarikin qoy mubarikin kun akka haasa'u meedis mubarik amma fakkeenyaaf akkoonti nama argeen jiraan. Nama kuma sadii dhibba jedhama. Namni na ergeera jedheera jedhe. Himateera namatu dhufee natti malee zimmi jedhee dhufee keessaa eenyu siin jedhe eenyu siin jedhe nama saffiduu dandeetta. namni dhaggeeffadha bibi. Nama fidii jinnii fidii ni barbaachisu. Natti manee Kajere saffirikaa eenyurraa akkas jedheedhaan. Dhaggeeffadha bibi kiyya. Rabbiin illaa miila kana narraa kutte na arga. Dhufanii natti manii jiru. Eeganatti manii maalan sin jedhe. Irraa kaasi viidiyoo kiyyallee maqaa kiyyaanillee daldalitiniini. Maqaa kiyyalla haa ta'u suuraa kiyya maxxanfadhu rakkoo hin qabu. Hayyee maqaa kiyya abdii Oromoo kan jettu kana dhaggeeffadha bibi. Mubee abdii Oromoo kan jettee maqaa kiyyan daldalattu kana kaasiiti. Maqaa keetti dhiyeeffadhu. Maqaa kiyyaani dubbii shakkalatini. Of jala wanni kaayatini. Jedhee sitti meera. Hin didde. Naan jettee jirte. Jettee jirte. Sitti meera hin didde. Viidiyoo maal irratti hojjette waan kana kaasiiti viidiyoo sirraati rakkoo hin qabu. Dhagai kan Mubarak musammaa Mubarak musammaa kana mutu wala dume kama kana matin babate de mukun ilo dage fada baga awasin nun dage baga ormen nun dage ni madda wallahi so ormen dage mucha kana sirra fiddani mata isa ba wafachisun qaani safu sirra amban ilman oromo harra garte lama mucha kana miida jirtan obbolesa kiyati obbolesa kan keti qalbi mamal to kana wana kana siyadi hadda mucha kuna kale na wakka kale so olka emila lama andemu hadda so ormen dage maka mucha miida ma kana mucha milan kamne kana na daldalun kaisan wallahi rakka nam tokko tinatti daga baga ormen daga baga namne afaan kana beekin kuni qaani da yoo Ora bala kasim godiyani akasu soko de barbarida. daga fadu mootu wara dobbo skesa tete nama narabchini yati waan gaari waytun dalayne nama waan gaari dalaga sila so garte nama ma gabatte maka keetin babatte gabbaate mucha kana sagale taate mucha kana gargaara jechutu sirra amala male maka isaati moggaafate gabbaate nama saamuudhaati miti obboleeso kuni saamicha nakka saamichaatti tilala jaalattani jibbitani Adabaanasai. Adabaan dobboleessa kiyya mootu wara dobbole dhageeffatu osoo Mubaarak killee osoo simiidhe Mubaarakin irra dhaabadhee mucaa kana miite siin jedha afaan mucaa irra dhaabadhee osoo mucaan nan miidhin rabbii jedhi gartee afoon dhaabbatiin rabbii jedhi miila lammaffaan an kutin osoo inni siin jedhee si warwaatu ilaa guyyaa addaatitti maqaa isaatti piichara isaa yookaan profaayilii isaa kaayyatte viidiyoo isaa waraabaa ittiin mormuun kan kee kun maal obboleessaati obboleessan qabdu qabrii qabu bojjabuudhaaf deemna keessa dhaabadhu fulaal mee nama arrabsuun haala tutu. Akkawanti kana beektaa wallahi kana ulaalte. Darageka akkawanti amma Mubarakin jedhu kun Mubarak musammaa osoo hin taane mucaan kun jechuudha. Kanaan jedhe jechuudha akkawantii kiyyaani viidiyoo waraabini maqaa jijjiiradhu abdii Oromoo hin jedhiniiti. Suurallee rakkaadhu rakkoon qabu viidiyoollee hojjedhu rakkoon qabu maqaa kiyya waliif fakkeessinii naan jedhe. Achi viidiyoon irratti waraabee malee jechaa naan jedhe achi sagalee qabee waasaapidha. Naan deebisnee daaraktiin dawwaleef si galee. Daaraktii dawwaleefini maaliif akka naan jettee sila ani viidiyoo kan kee kan bittinneesseen balleesse kan nama jechuun namni tokko amma osoo an viidiyoo tokko poosti godhe yoo namni na jalaa fuudhanii namni biraa poosti godhe anuma namni akka hin beekamtii argatu na goosee malee homaa naa gadi waan ani beekamtuun hin argane nan goosifne miti. Maaliif akka naan jetteen jedhe Mubaarakin kun jira. Achi sagalee naa deebisee osoo akkawantii kana asirratti hin qubne maqaa kiyyaanitillee hin daldalini suura yoo irra kaatte kaadhu garuu maqaa kiyyaa kana kan wal fakkaatu kana jijjiirii naan jedhe. Eegasii beektaa uummata Oromoo ni beektaa bona yoo siraa kana dhaggeeffattee jiraate jechuudha. Haala si gubaa beektaa anamma jechuudha waa hundaanuu beekumsaallee nama isinii gadiiti beektaa maayyibiidha nama kan nama kaayee mormuun dhaggeeffachuu danda'u obsa qabu obsa. Mee dhaga'ikaa. Isaan kun Anoo fi qiyyaaduu nan bu'a habiibi. Garaa viidiyoon irratti hojjetiin jedhee kana ta'a akkaawuntii ergee maallaqa fudhatee Mata titi bana mudir. Debiemo. Ya mube dis Mubarak atille tasgabba ya tumura Beda kan ya tumura dobbole sayya mucaan beekta Mubaraki kun jechuudha. Kalee sanaan jedhee bara deenga dakaafanni viidiyoo waraabanii beektuun tiiktaakii mataa duree ammootu torbee tokko malee jijjiiramumi. Uummata Oromoo kana beektu yaaki. Uummanni na arrabsee jennaani wanta akkuma Mubarak musammaa jedhu kana ni beektaa. Mubarak musammaa fakkeenyaaf arriyaala takka irraa mucaa kanarraa namni kana arguuree namni kanarraa nyaatu hin jiru. Namni waan hin qabne naan jedhee naan haalli namaa na aarsitiin jechuudha.
wallahi ittuma fufeetumaan barreesse maalidhaa fi silaa ani mucaa kana viidiyoo isaa ani sheer godhuun isa guddisuu malee ofii guddachuu miti si galee namni isan beekne jiru jechuudha. Manni Oromoo mana rassee yaa hattuu yaa jinni maali jedhu wallahi na arsitumaa itti fufe eegas mubaarii kana dawaleen jenni jijjiirinaa jennaan silaa jijjiiruun jedha. Mubaarikiin kun immoo waan hin qabne namarra hin kaani. Fakkeenyaaf mubaarikiin mucaan amma ila bolesa kiya bolesa mi amma wata kan siga fadda amma ona bale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh iro takkati me di famana ko Kita jira de ka to kenna fi di fama Ka dume. Hai. le mo ni ba jat mutan kenna sura ka si na min to Bos. Laki sanii miti. Obboleessa kiyya. Isteeppii takkaa fi lamaa sadii ta'eef uummata kiristiyaansi ibsa. Viidiyoo isaa gad lakkisuudhaan miti amma himanni. Gurbaan kun maqaa isaatti koppii goote takka. Viidiyoo kalee mubaarii galgala maashiina akkasii naa bitaa jeessan duruudhaan inni achi kaayyatti ati isas kaayyatti. Mubeen kamii adda wadaalan uummanni. Adda wadaallee anuun beeku kami mubeen dirqitti dargan yeroo meeqa booda. Gurbaan kun dhufee sababa keetitti nama hedduu dogongoraa jira. Viidiyoo dhiisiiti makuma irraa jijjiiree si kadhate si dadhabe. Mucaan lukni takka irraa muramee kan lammataa irraa muramaa jiru kana torbaan caala wal moggotaa jirta kirikiri godhaa jirta. Viidiyoodhaan guddachuun rakkoon qabu maqaa. Ijoolleen shamaraa mana anaaf inni asoo jirru mubeen lama viidiyoonis wal fakkaataa. Kamitti rasiitii ergina kamirraa akaawuntii fudhannaa wallaallee jirra. Lakkoofsallee dhufanii kunoo lakkoofsa kana nutti ergamaa jira. Asiis gurubiin mubee kaanii jira mubee ati baalan. Asiis mubee kana adda wallaallee kana hundamaa xiqqii keessa seentee yoollee maallaqa fudhachuu baatte yakkamaadhaati mucaa kana ajjeesti. Fulooraaf jettee maqaa isaatiin asoo sitti himatu silaa sitti himallee rakkoon qabu. Sitti himatee sitti asoo booyuu guyyaa arraan tanaallee maqaa isaa jijjiiraa nu mormaa jirta. Obboleessa kiyya rabbii kee sodaadhuuti. Namni illee waa si godhuu barbaadu maquma isaa irraa jijjiiri viidiyoolee rakkoon qabu maquma isaa irraa jijjiiri yoo ati qulqulluu taate. Ummata kuma lama kanarratti za'a obsi za'a ammarraa jalqabi kirikiri tokko malee gadi bu'ee maqaa jijjiiri. Yoo hin jijjiirre miliyoona 20 sitti himan dhumate. Aye eke dubat Bimbu'a an jechuun mubaarak musammaa wallahi lazib waan amma ateette kana jechuudha kuma 300 jetteemi jecha gochaanumaa si godhuu hin danda'u jecha waluma bira jirra maalidhaa fi wanta ani hin qabne irra keetee tokko lammaffaa immoo mucaan dhukkubsataan kun hundi argaa warra kun qabu guyyaa kana fudhate argaa reyaala takka kana fudhate. Nama dhaggeeffatu miti qabadhoo boruudha eke dubat eke injirtu eke dubat eke no jira taa emrisha ittaani achin caalaa achin adil. okay galatoomaadha mube carraa naa kennu keessaniif galatoomaadha mube ka jedhu ka obboleessa kenna rabbi si haa fayyisu ati garuu akka dogongoraatti namni tokko yeroo hedduu waan na aarsu hedduu jiraani nama kana yeroo dhageeffatu nama waa balleessee akka nama waan balleessine godhatu na aarsa ilma namaatiin galata nama ati nama ni balleessita bu'aa mataa keetiiti jettee bu'aa obboleessa keetii irra godhuu dandeessa kuni waan beekamaadha. Of fayyaduuf jettee obboleessa keenya kana miidhuu dandeessa osoo hin miitaa sitti hin fakkaanne miitee jirta obboleessa keenya kana maqaa obboleessa keenya miiteef gabbuu maqaa kana jijjiiradhu jechi siin jedhamu si gubee ganaa mubaarak musammaatii waa jedhuu deemta rakkoo hawaasa keenyaa laala mee ani kuma kanarratti namni jiru kun akka jiru komantiin jala kana hattuu jedhee narratti barraahu yoo inni an balleessa jiraate tokkoffaa viidiyoo mucaa kanaa guddisuun dhugaadha guddisi haa mul'atu. Lammaffaa maqaa kanaa fi moggaasa guyyaa kaleessaa laxafa beeksisa dantaa mucaan kun barbaadu maddii kanatti hidhatte dhuftee ati mataan kee jecha. Ati dura dogongora akka keetti kaa of hin argine dogongora namaatiif akkamitti cinqamta habiibi wanni si gaafadhu kan. Mee dura dogongora kee ofirra murteessiti yookaan namni karantaaneen ka si qeequ kana namaa deebisi dogongora keetiin fudhannee barate. Tokkoffaa viidiyoo mucaa kanaa hojjechuun waan tokko. Lammaffaa maqaa isaa akkuma maqaa isaatti qabattee deemu. Sadaffaa ammoo pikcherii Imana ati qabattee deemtullee waan nama ajaa'ibaati. Oromoon akka dogongoraa ta'e ni beektaami. Maali wanni kun himarti? Mee kana hunda maaltu si naqee?
Dogongorri keetumaa mallee akka nama agartee waa dhageeffannee waan haasawaa jiran dhageennutti kan dogongore sihi nama komachuu hin deemini miiliyoona asirraa qabna yoo jenne hin dandeenya nuti akka Oromootti dhugaa rabbii yoo taate gabbuu itti maqaa isaa jijjiiroo si deebisna. Qaaqa takka malee deebii fi gaafii takka sirraa hin barbaannu. Maqaa mucaa kanaatii fi fikirii kana jijjiirii deemi ol deebi. Kani maqaa fi maqaa mucaatiif kan inni jijjiiraa beektaa? Tiktaakiin fayyadamtaa mi? Tiktaakiin hadda akka immoo waasaa fi miti galaami. Amma jirtee amma irratti hin deebisu. Damootu wanta amma isin jettan kana irratti dhugaadhaa balleessaan kiyyaa barni hin beeka. Maaliif maqaa itti fufe beektaa? Jechi kan kee haasofni kan kee ifanaa ta'ee jira. Maaliidhaaf namni si jala naasofne haala uummata keenyaa kana si aarsa beektaa? Andura jechuudha. Mubee abdii Oromoon jedhe beektaa? Gaafa gisee sanii moobaarii kan kun irratti waraabe. Eegasi damootu uummanni akka badaan arrabsee naani uummata Oromoo akkuma wajjin beenu atis beektaa? Namni tokko itukuma shiyyoo balleessaa hojjiseen daran immoo uummanni duubaachisee arrabsaa aariidhaa waan silaa duuba jirtu san keessa itti baddaa si galee miti afaan yoo narraa faamte jechuudha. Kanaaf akkaawwantii dhiisiti akkaawwantii makanaa yuunaan gubaa yoo barbaadan jechuudha. Kana irraa dantaa hin qabu. Haala namni si jedhu si aarsaa beektaa? Maqaaleen hin jijjiira, proobaaleen hin jijjiira rakkoon qabu adiidha. Walaakin damootu mubaarikii mucaamma na himatu kana jechuudha. Wallahi hannan gargaaree malee jechuudha uummata kan goone maaliidhaafi garee waasaa inni hidhee jira. Nama baay'ee jechuudha ijoollee saayibban kee jechuudha si galaami ijoollee wajjin dalannu jechuudha. Garee waasaappi keessatti galchee akka irratti hirmaatan taasisa jechuudha si galee miti. Maaliidhaafi kun jechuun toluma oolu malee waan isarratti miidhaa yookiin namoota maqaa isaatiin daldaluu miti si galee miti. Kana malee wanti kan akkanaan balleessin hin beekaa. Nama dila kanarratti gadi bu'iiti obsi gadi bu'ii jijjiiran ol deebisi deebisna ammuma. Akkaawwantii isin jijjiiru sun beektu si ati. Hai. Akkaawwantii keetiif dogongoraa jira. Kamitti risiitii ergina jechaa jira. Kamirraa akkaawwantii fudhachaa jira. Gadi bu'ii jijjiiran ol deebi. Munir akkaawwantii maqaan hin jijjiiramu jedhe. Maqaan hin jijjiiramu jedhe. Waa tokko dubbachuu barbaada. Piroofaayilii haa jijjiiratu. Piroofaayilii Akkaawuntii isaarraa viidiyoo mubee yoo ergasii nyaatee jiraate maallaqa fudhatee ragaa yoo arganne suuraan na bira jira waan ta'eef namni mubeedhaa birrii galchitan abdii geetachoo yoo hin jenne akkaawuntichi yoo galchitanii jiraattan jedhee suuraa isaatiin hojjedhee gadhiisaa nan barbaada anuurran gahaati akkas dubbatameera. Ati viidiyoo dhuguma waraabdee na mubee wallahi laziman jechaan homaa sin godhu garuu gochaa wal miinaa taa'ee adabadhuuti waan hin qabne narra kaa'aa jirta waan ta'eef akka nama tokko Oromoo amma viidiyoo hunda balleessi hunda mubee akka daa'imaan ta'ini amma laalla ani beektaa as keessaa gadi bu'uu danda'a ati nama bu'uu dandeessa. Viidiyoo waraabu riisiitii mubeedhaa suuraa irratti waraabu riisiitii mubeedhaa Oika nuti nama qilleensa irratti wajjin haasaa jiru mubaarak waan hin qabne namarraa hin kaanii. Poleeshii sirran kaa'u namni mubeedhaa maallaqa galchitan riisiitii inboksii annaa erga. Lakkoofsa koo sinii maxxansa. Alas rakkoo qabu akkasi gaafa dhuga akkasi gaafa ol baasi malee. Akkaawuntiin dogoggoraa wayii argamnaan namni itti gaafata. Rakkoon qabu akka jechuudha. Mubee of jalaa kaasii hundasaa akkaawuntii kee amma maqaan jijjiiramutti deektiif godhi yookiin maqaa kee jijjiiri. Viidiyoo hunda kaasii waan takka mubaarak musamman dhaggeeffadhu waan takka bichaan dubbadhee si biraa bu'aa kalaas amma jechuudha laala. Tokkoffaati. Haala arrabsiitiin arrabsitee. La arrabsuu dhiisas waa'ee arrabsuu dhiisi dhiifama hojii waa wayii si gaafadha yoo narraa faamte jechuudha. Tokkoffaa waan hin qabne naan jette balleessu mubaarikii kanarratti dhaggeeffadha mubee tusnaan injiin mubee akka maqaa namaatiin deemu ati tokkoffaratti akkuma ibrishaan jetti dubbachuu hin dandeessu waan takkaati gartee namummaa miti namummaan qabdu deem maqaa jijjiiradhu yoo maqaa jijjiirachuu baatte viidiyoo caalaa keenya caalaa dhaggeeffadha as kee gara fuudhaan ta'an jirru boona qoy niin dubbadha caalaa keenya wayiif jedhee akka ol seenee maal jennaan jee akka ol seeneen na arabe nuti galatoomaa nuti amma mubaaraka arrabsamu
Kalaati dheerabsamu gargaara. Nuti amma kana ajenda gargaarsa mucaa kanaaf ol dhaabbannu. Ni beekna waan halangeen deemtu fardi wallaalu jetti Oromoo waan taateef gargaarsa mucaa kanaaf ol dhaabbannu. Obboleessa keenya kan maqaa mucaa baafattee dhugaadha namni sooshaal miidiyaa kanarratti beekamtii argachuuf wanni ta'an jiru. Jechaanillee ilaa gochaa bira qaqqaba namni. Maal obboleessi keenya kunillee siimate hawaasni keenya kunillee